jechuun dubbii too jalqabaa mootii moototaa kan ta'e isaaf jabaa amrii waa hundaa isaa harkaa qabaa isa irkoo godheen dubbii too jalqabaa isa irkoo godheen dubbii too jalqabaa mata dureen arraa kan walaloo tootii waa'ee haadhaa gaarii barxiqqoo dubbatti hoggaa haadha jennu laaftuudha fakkaatti wallaahi kaysaafuu zamana ammaatti haati tuffatamtee laaftu mallaalamti haati tuffatamtee laaftu mallaalamti mee hangama kootii ana dhaggeeffadha qooqa ol fudheetiin haadha too farfadha isii jaalachuu koon mee xiqqoo ibsadha yaa ummii tiyya hedduu si jaaladha yaa ummii tiyya hedduu si jaaladha yaa agartuu tantoo yaa bashaasha tiyya wallaahi sii toltii ani jiruu tiyya barsiini bareeddii ani jiruu tiyya umrii naaf dheeradhu yaa habibti tiyya umrii naaf dheeradhu yaa habibti tiyya yaa ummii tiyya naaf akkana taate guddisaa koorratti waa meeqa agartee fuula kee bareedaa anaaf jecha dhabdee katin keenya hunda fuula isaa dhaabbattee ammallee naaf obsi obsarraa uumte ammallee naaf obsi obsarraa guddisaa koorratti bar waa meeqa taate qeeyraaf bu'aa ba'ii bar waa meeqa qeeyraaf bu'aa ba'ii hunda naaf jecha baate namni guddisaa koorratti bar waa meeqa taate qeeyraaf bu'aa ba'ii hunda naaf jecha baate namni gariifaan hoo akkamiin dagate hayaa humaa miti yoo lubbuun jiraatte hafuura baafattaa anarraa gammaddee baafattaa anarraa gammaddee halkanii fi guyyaa aduu rooba jetta anuma guddisuu goda hunda seeta haala jireenyaa ta'e dhumuudhaaf fakkaataa himeetu waan fitu jechaan na xiqqaata himeetu waan fitu jechaan na xiqqaata yaa ummii tiyya eenyu si qixxaate eega rabbi rasuul kamtu si dhihaate nabira jaalalaan hunda hunda caaltaa yaada si ijatoo eenyuun madaalantaa baraan si jaalataa si dhabuu danda'u baraan yaa obboleeyyan koo mee isinii gorsa bar haadha qabaachuun wallaahi badhaasa namni haadha qabu maaluma dhabisa isumaatu jira ni'amaa addaa keessa isumaatu jira ni'amaa addaa keessa Allahu akbar wayfa haadha dhabee beeka mi'aa haadhaa jiruun isiin alaa wallaahi rakkoodha mee eenyutu bu'aasa bakka isiidhaa tokkolleen hin jiru namuuf ifaadha tokkolleen hin jiru kun namuuf ifaadha Allahu akbar meeqaatamtu jira tahaatirraa duute jiruun addunyaadhaa itti dukkanoyte jiruun addunyaadhaa itti dukkanoyte jaamee jeeqamee sammuu babbashamtee meeqaaf bilaash tahee boodarraas maraate meeqaaf bilaash tahee boodarraas maraate Allahu akbar ja'uun olchan garuu maaltu fida maraatu haadhumaan malee numa jiraachuun hin taatu an dubbiin tunnuma anaalli kinfamtu kan ja'uun dhabamu muraasallee taatu kan ja'uun dhabamu muraasa Allahu akbar yaa obboleeyyan koo dubbiin achi jirtu naatu isinii ibsa akka isinii galtu addunyaa kanarra dilii ijaan galtu jiruu fi jireenya addunyaa kanarra dilii ijaan galtu jiruu fi jireenya walqixan jiraattu jiruu fi jireenya Allahu akbar amala haalaaniis walitti dhihaatu kinaan gara laafaa kaan garaa jabaatu gariinis jira kan waa hubatu waan sodaatu hamaa dafee dabaafatu waan sodaatu hamaa dafee dabaafatu Allahu akbar tokko garaadha laaffataa haadha isa dhalte akka ani jaalataa fedhii isii guutuuf gal malee rakkataa addunyaa kanarra isiitti mul'ata Allahu akbar fedhuma isii guutuuf gal malee rakkataa isiin dhukkubsannaan wajjin dhukkubsataa gaddaa fi gammachuu wajjin qoddataa fedhii isii guutuuf yaaddawee cinqataa Allahu akbar Allahu akbar garuu irra guddaan kan ta'e namaa waan haati dhaabbattuun hin beeku raahumaa isiin qananiidha wallaahi dhuguma irra guddaan namaa kanarraa dagama irra guddaan namaa kanarraa dagama Allahu akbar seenaa haadhaa ammoo xiqqoon isinii ibsaa jiruu fi jireenya yeroo ammaa keessa yoonii fi gablaalte barsi rifachiisa haalli jireenya si nama gaddisiisa yoonii fi gablaalte wallaahi si gochisa yoonii Allahu akbar
Gariina maajira kan mataa jabaatu haaduma sadaltee deebi'ee tuffatu uumaa garaa jabduu tan hin qabne rifaatu wahii hanga qabaa kan haadha jiraatu wahii hanga qabaa kan haadha jiraatu dardarri gariisaan haadhatti wabisaa uumaa sadaltee haadhatti kuusaa keessaafuu warreen haraara qabeessa dimaagis jaalaa yoo dhabe qashiisaa Allahu Akbar mana ol deebi'ee haadhasaa hiraarsaa waan barjaa je'eeti mukarra sii baasaa maallaqa kaadhabnaan daliilii isuusaa fidi callaa je'ee isii dikkisiisaa fidi callaa je'ee isii dikkisiisaa Allahu Akbar duuba lafaa kaatee wallaahi sodaasaa liqii fuutee fiddee firraa sossobbi isaa hafaluuf xinqattii waan nama naasisaa hafaluuf xinqattii waan nama naasisaa Allahu Akbar kana dardarriga gorii hajii isaanii haadhuma sadaltee mootii irratti tahanii waan fedhan hundumaa ijatti baasanii humnaan irraa fuudhan lubbuutti humnaan irraa fuudhan lubbuutti Allahu Akbar sayoon kana qofa baasayoon agarti meeqaatamtu jira haadhuma sadalte akkuma daa'ima ulee as fudhatee katu mufaa jira bargaraa jabaatee katu mufaa jira Allahu Akbar sahaanuma jennu akka hin irraanfattu haadhuma sidhatte akkanatti fudhatte Allahu Akbar meeqasiisan Allahu Akbar sahaanuma jennu akka hin irraanfattu seenaawwan haadhasaa akkatti sadate guddistee as gayuu akkamii dagatee gaafa haati isaa garatti ba'attee baatii sagal guutuu cinqamtee rakkamtee isa dhaluudhaafuu waa meeqaatan murtee isa dhaluudhaafuu waa meeqaatan murtee Allahu Akbar haqa jaartii eegaa kan haadhaa salphisu uumaa garaa jabduu tan hin qabne naasu zamanni akkanaa nama rifachiisu balaa akkanaarraa najaan haa baasu balaa garii namaa jira baasa yoom dhageesse anniin fuudha je'ee haadha manaa baasee goojjoo xiqqoo takka isiidhaaf jaalchisee jaartii fuudhee fidaa boorora ol baasee gammachuu jaartii isaa boharsee ihibis gammadee isis gammachiisee taa'ee bashannanaa haadha ona dhiisee taa'ee bashannanaa Allahu Akbar way haadha tana sabrii isiin qabdu mana ona keessa kobaasii jiraatu kanam tokko hin qabne kan ittiin bohartu silattuu ilmisii haadha waa yaadatu jaartii faa alkannaan akkaan jaalatu haadhaan mal waa ja'a jiruun isaa tolchu haadhaan mal waa ja'a Allahu Akbar gariin ihuu fadhaa akka isiin duutu ka haati isaa immoo jiruu isaa jaalattu ka jaalala isaatiif lubbuu sii baaftu osoo lubbuun taate tan ergifamtu haati ilmoo sirraa lubbuu waan qusattu baaftee litamitiif tunis shakkiin qabdu baaftee Allahu Akbar yaa buna dhageessaa kan haala xiqqeessu jaartii isaa kabajee haala isaa salphisu wallaahi gochi kanaa eessallee sin geessu ibsirreessi yaaboo haalli kun sin baasu ibsirreessi yaaboo haalli kun sin baasu Allahu Akbar mee haanuma uffatte isii manaa baaftee onatti galchitee jaartii kananii garuu jaartii kananii kana qofa baasa yoom agarre meeqaatamtu jira haadhuma sadalte akkuma daa'ima ulee as fudhatee katu mufaa jira bargaraa jabaatee katu mufaa jira bargaraa jabaatee Allahu Akbar Allahu Akbar sahaanuma jennu akkam irraanfattu seenaawwan haadhasaa akkatti sadalte guddistee as gayuu akkamiin dagatee gaafa haati isaa garatti ba'attee baatii sagal guutuu cinqamtee rakkamtee isa dhaluudhaafuu waa meeqaatan bartee isa dhaluudhaafuu waa meeqaatan bartee haqa jaartii eegaa Allahu Akbar haqa jaartii eegaa kan haadhaa salphisu uumaa garaa jabduu kan hin qabne naasu zamanni akkanaa nama rifachiisu balaa akkanaarraa najaan haa baasu balaa akkanaarraa najaan haa baasu garii namaa jira baasa yoom dhageesse anniin fuudha je'ee haadha manaa baasee goojjoo xiqqoo takka isiidhaaf jaalchisee jaartii fuudhee fidaa boorora ol baasee gammachuu jaartii isaa boharsee ififis gammadee isis gammachiisee taa'ee bashannanaa haadha ona dhiisee Allahu Akbar wayyaa haadha tana sabrii isiin qabdu mana ona keessa kobaasii jiraatu haala tokko hin qabne kan ittiin bohartu silattuu ilmisii haadha waa yaadatu jaartii faa alkannaan akkaan jaalatu haadha
haadhaan waja'a jiruu isaa haadhaan waja'a Allahu Akbar. gariinii kuufadhaa akka isin duutu ka haati isaa immoo jiruu isaa jaalatti kan jaalala isaatiif lubbuu isii baaftu osoo lubbuun taate kan ergifamtu haati ilmoo sirraa lubbuu waan qusattu baaseen kamiti tunis shakkii hin qabdu baaseen kamiti tunis shakkii hin qabdu. Allahu Akbar. yaa buna dhageessaa kan haadha xiqqeessu jaartii isaa kabajee haadha isaa salphisu wallaahi gochi kana eessallee hin geessu ibsirreessi yaaboo haalli isin baasu ibsirreessi yaaboo haalli isin baasu. Allahu Akbar. mee haanuma jennu akkamit mee haanuma jennu maal kadhaa jira haadhuma sidhattee akkanatti uffatte isii manaa baaftee onatti galchite jaartii qanani'uun garuu subakkamti hayaa humaa miti baga xiqqeessite dhaltee si guddisuuf kan sirratti hin qabne galata isiidhaa kanaan galchite yoo jazummaan haadhaa akkanuma taate abshirti fufi humaa gaarii goote abshirti fufi humaa gaarii goote. Allahu Akbar. Allahu Akbar. yaa haadhammaan tana akkana sabbarte jalqaba duraatu obsarraa uumamte takka teetiin jirtu kan obsaan badhaate meenuma sabbari sabriin badhaafamte meenuma sabbari sabriin Allahu Akbar. dhaga isin gorsaa yaa ilma daldalaa haqa haadhaa abbaa akkaan eegisirraa tola itti oolii haa gammadan sirraa isaan gammachiisi du'aa'ii fudhurraa isaan gammachiisi du'aa'ii fudhurraa. Allahu Akbar. du'aa'iin haadhaa abbaa wallaahi qeebalamtu fadhii isaanii dunnaan kalaastee guutamtu addunyaa akiraa takkaafuun cinqattu rakkoo duniyaa ta'a waa takka ni himattu riskii yoo barbaaddees ishni kan kee guutu eegasii gad yaa'uu kaznaan ta'e eegasii gad yaa'uu kaznaan ta'e irratti. Allahu Akbar. Samaaluma taate ati ayni naftu wanni ati hogguu barbaaddu sibira jirti ati tuban qabdu wanni ati hogguu barbaaddu sibira jirti ati tuban qabdu. Allahu Akbar. bar rasuulli keenya ergamaan aalamaa hadiisa keessatti maal je'een nuuf hima na dhagayaa namuutu naatu isinii hima Abdallah ibni Mas'uud gaafatan ergamaa yaa ergamaa rabbii naaf himi mee amma mee rabbi biratti maaltu jaalatan dalagaa akkamii qaba fudhatama je'eeni gaafate deebisaan maaluma je'eeni gaafate deebisaan maaluma. Allahu Akbar. eeganaa hoo je'ee hoggaadhaaf gaafatu haadhaa abbaa kan kee tolatti hojjetu mee kamtutti aana je'eeni hoggaaniif gaafatu karaa rabbii irratti qabsaawanii lolu karaa rabbii irratti lubbuu fi kennu je'ee. Allahu Akbar. sadarkaan haadhaa abbaa namoo haadha bilaalu hajii sammaan tana hoggaaniif xiinxalu karaa rabbii irratti qabsaawanii tolu lubbuu wareegamuu sunillee kan caalu haadhaa abbaa ofii tola itti oolu haadhaa abbaa ofii tola itti oolu. Allahu Akbar. gaaf tokko kan biraa dhufe rasuulatti rahmanni rabbiidhaa haa bu'u sarratti hayyama gaafatan duuluuf mushrikatti hogguusi ergamaan isa gaafatanii haadhaa abbaan kan kee lubbuun ni jiranii hogguusi je'een gurbaan ergamaan. Allahu Akbar. ergamaan aalamaa isa deebi'anii jihaanni kan duraa haadha abbaa keessanii asii maal barbaadda mana siif jiranii jechuudhaan ergamaan gurbaadhaaf ibsanii jechuudhaan ergamaan gurbaadhaaf ibsanii. Allahu Akbar. wallaahi haadhaa abbaan qabeenya guddaadha hamma lubbuun jiran irraa fayyadadha aboon gowwoominaa lafarraa ka'aadha haadhaa abbaa keessan tolatti ooladha haadhaa abbaa keessan tolatti ooladha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. wallaahi haadhaa abbaan qabeenya guddaadha hamma lubbuun jiran irraa fayyadadha aboon gowwoominaa lafarraa ka'aadha haadhaa abbaa keessan tolatti ooladha haadhaa abbaa keessan tola itti ooladha. Allahu Akbar. obboleeyyan rabbii amma nuuf haa galtu gowwaa bishaan keessa dhaabbatee dheebotu akkakkas hin taane dammaqaa namuutu arraaf walaloo kiyya asittiin xumuraa kan nuuf muufattan yaa borra nuu dabra wanni dogongoraa nufiif shayxaanarra wanni haqaa hundi silaahu. Allahu Akbar. awwalaloon kiyya xumuramtee jirti dhiifa manaaf godhaa dogongora kooti wabillaahi tawfiiq وبالله التوفيق ومدتكم
Allahu Akbar.